Yoyyaa jenne kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Nuubiyaa Miidiyaa akkam jirtu qophii teennaa ta sora jettu adhaatii walitti dachaanii jirraati. Qophii adhaatiin keessummaa qabannee dhiyaannee jirraati. Keessummaan kennaa dhaallee nama siniif haaraati miti obbo Taayyee Danda'a. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Egaa yeroo hedduu walitti deddeebineerra iteetu immoo waan dansa'a. Adda qophii teenna tasoraa tana torbaan darritee torbaan tanallee teetu waa hedduu kakkaanii callaallee huurrillee waa hedduu wal keessa deemaa jira. Kanaan sorra jechuudha. Gaaffii duraa itti kaadhe dhiyeenna kan Amnesty Internationaliin gabaasa baasee ture biyya keenyarra jechuudha. Gabaasa biyya keenya kanarra baaseenii mootummaan Itoophiyaa lammiisaa mirga lammiisaa sarbeera waan jettu gabaasa baasee ture jechuudha. Gabaasa kana dhugumaan mootummaan Itoophiyaa mirga lammiisaa sarbeera. Gabaasi kun hoo akkamitti dhiyaate? Amnesty Internationalis haa ta'u dhaabbilee mirga namummaa kabira yeroo adda addaa biyya kanatti kanaan duras jijjiiramaan duratti qabiinsa mirga namaati irratti qorannoo godhanii gabaasa baasaa turanii biyya biraatitti isinuma baasu mirgi dhala namaa Itoophiyaattis haa ta'u addunyaa irratti akka kabajamuuf qabsoo gochuun caasaa nageenyaa biratti caasaa seeraa biratti fooyya'insi jijjiiramni mirga namoomatii wajjin wal qabatee jiru akka dhufu hojjechuu waan gaariidha. Asirratti hankanaan dura hojjetanis dhaabbaticha akka dhaabbataatitti wanni hammeenyatti lakkoofnu hin jiru jechuudha. Garuu immoo gabaasi miidhana bahe kuni waan baay'eedhaan wal bira qabdee olaalte waan dabni keessa jiru ta'uu isaa ifu. Tokkoffaa biyya kana keessatti biyya kanaa miti Oromiyaa keessatti mirgi dhala namaa yaa jijjiiramaan duras jijjiirama asis bakki itti raawwatamaa ture jira. Eenyutu waan kana raawwatee akkamitti raawwatee akka jedhu laaluun hin barbaachisa. Caasaa mootummaa bira mirga namaa sarbuun hin jiru. Caasaan keenya gubbaa haga jalaatitti qulqulluudha fayyaadha waan jennu hin qabu. Caasaan kun anuma duraanuu ture. Ganaa wanni baay'ee riifoormii barbaada. San sirriitti ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Lammaffaa garuu waa hunda ol keessattuu gujii lamaan keessatti dhiha Oromiyaa keessattis mirga dhala namaa ta'e jedhee itti yaadee kasarbaa ture dhaaba shanee jedhamu kana. Caasaa mootummaatinuu sarbiinsi mirga namaa yoo raawwatame sababi bu'uuraa haala naannoo san keessatti qaamni kun dursee uumame jechuudha. Qaamni kun uummata keessa taa'ee raayyaa ittisaatitti dhukaasuun jira, caasaa nageenyatti dhukaasuun jira, achi keessa taa'ee nama rukutuun jira. Yeroo san keessa immoo saniin dahatee gara qaama nageenyaa mootummaa biraa tarkaanfiin of ittisuus deebi'ee immoo darbee naamusa ala wanni ta'es qabata sanitti qabatamee wanni uumamu hin jiraata jechuudha. Kontekstii kana sirriitti lafa hin goone gabaasni sun. Bakki sun akkuma lafa nagayaa ta'eetitti akka waa takka oomtuu shokoskuu hin jirreetti akka waan mootummaan ta'e jedheetuma beekati ofuma mirga dhala namaa sarbuuf hidhateetuma dhaqee namu nagaa yaaduma gabayaa olee galu yaaduma qotataa olee galu yaaduma nagadataa olee galu kana cal jedheetuma ajjeesu wayii akkas fakkeesseet odoo kontekstii san hin agarsiisin bifa saniin baasee kun sirriin ta'u jechuudha. Lammaffaa waanuma baase san keessattuu dhimmooti gariin qabataman qaban. Fakkeenyaaf nama 39tu ajjeefame jedhee bakka kaa'etti maqaadhaan immoo tarreessee han kaa'e nama 16 qofa jechuudha. Aanaa tokko exactly sirriitti bakka yaadadhu. Eessa dhageetti ragaa kanallee gaafa jette nama hin beekamnerraa nama maqaan dha'uun hin barbaannerraa achirraan dhagee ka jedhu jira jechuudha. Toora kanatti yoo laaltu keessa isaatitti ofii isaatiifuu waa wal mormu. Maaliif gara olaanootti maal jedhee jira? Tarkaanfii mootummaan bilisummaa miidiyaa bilisummaa dubbachuu
babal'isuudhaaf fudhate kana appreciate godhee ka'a. So biyya kana keessa amma namni yoo mootummaa irratti qeeqa kaase rakkoon isarra ga'u hin jiru. Banaadha dubbiin kun. Maa qeeqxee maa dhugaa dubbattee jedhee jechuudha. Garuu ragaan inni fayyadame immoo akkamiiti ragaa silaa qabatama hin qabne jechuudha. Bakka kanatti rakkoon jira. Karaa biraatiin waan silaa gama biraatiin raawwatame kan ilmi namaa bakkuma san egaa lafa san keessatti waa'ee mirga namaa kalaalu taate qaamni silaa shanee jedhamu kun kan dhiira gudeete kan abbaa ilma wal biratti ajjeese kan ajjeesee bineensa nama nyaachise kan harkaa luka hidhee nama naaffesse kan loon namaallee loonitti dhukaasee ajjeesee waan adda addaa godhe kan nama isaa fi hin sagan hunda gidiraa meeqa gidiraa fokkataa meeqa irratti raawwate waan dhaaba kanaan kaasu jechuudha. So kun madaalawaa miti ibsisuuni mootummaan homaan raawwanne gama mootummaatiin homtuun taane ka jedhu irraan kaanu borus ta'uu hin danda'a garuu mootummaan laalee lakkaa'ee tarkaanfii fudhatee adeema. Sadaffaa yoo dubbii kana laaltu qaamni shanee jedhamu kun warri kaafaawoo kanallee dabalatee yeroo ibsisuun bahutti bariituu ibsasanii already mootummaa hin jeeqnaa hiriira hin baafnaa hin fincillaa hin fonqolchinaa ka jedhu qophii qaban. Wayyaaniin akkasitti qophii qaba. Yaamicha godhaa turan jechuudha fincila kaasuuf. So wanni sun sa'aatiin isaa eegamee yeroo silaa ibsitti bahuu qabu kan 2019 yoo taate wanni sun amajjii irratti ka bahuu qabu yoo amajjii irratti bahuu baatee gurraan dhalatti bahuu irra ture deemee dhufee as gahee gaafa jarri yaamee qopheeffate kan isaan boru hiriira yaaman akkasitti qophaa'e sallaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Kabiraa wannichi fincilaaf galtee akka ta'u olola jaraatiif galtee akka ta'utti akka qophaa'e ifa jechuudha. Kabiraa achuma jalatti wanni ilaaluu qabnu eenyunni namni waan kana qopheesse. Namni waan kana qopheesse eenyu akkamitti qorate namni sun nama qaama bilisaati eenyun Fisaa Taglee mataan isaa yaa Wayyaaneedha. Garaan illee inni namni tokko abbaa ta'e maqaa dhahanii jiru inni immoo nama ofiifuu shaneeti. Isa sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Kabiraa gaafa ibsi kun bahu shanee fi kafaa'oon ibsi kun maxxanfamee immediately isaan immoo ibsa gama ofii baasan. Immediately akkaataa silaa waan san fireemiti ta'uu danda'u dura wal dubbisanii itti qophaa'anii ibsicha sii baanaan isaan illee wajjumaan ibsa baasan jechuudha. Yoomitti ibsi sun dubbifameetti yoo duraan keessatti wal quban qabaatiin sa'aatii kamitti dubbifameetti daqiiqaa takkaa lama hedduutti ibsi sun hoggasuma wajjin bahee jechuudha. So kanaafuu wanni kun afaan jaraa ta'ee yookaan ispoonsarshiippii wayii godhanii akka waan keessa kanaa jeeqan alatti sagalee akka argatu gochuudhaaf akkaataa miidiyaaleen biyya alaa jiran Guardian eessa jettee wanno jettu noobeliidhaan immoo dhaqanii walitti hidhan jechuudha. Kun hundumtuu waan itti qophaa'amee mootummaa kana maqaa gurraachessuuf godhame waan ta'eef akka dhaabbataatitti dhaabbati sun mirga namaatiif falmuunsaa sirriidha. Garuu immoo ibsinni miilana waa'ee naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa ani sirriittuu hin beeku garuu naannoo Oromiyaa Gujii irratti baase sun baay'ee dogoggora jechuudha. Bakka baay'ee hammatu odoo irra jiru kan namni 86 guyyaa tokkotti diraamaa namni tokko hojjetee hin dhume waan san irratti homtuu hin baane lixa Oromiyaa irratti badii baay'eedhaan qaamni sun ga'e kan hunda hin baafne so akkasiin laalla. Bareeda akkuma amma jette egaa qaamoleen mootummaallee hedduun du'aa turanii hooggantooti jechuudha. Gara Gujii kanallee jaarsi biyyaa isheenni tokkollee Haji Umar Waacuu Nageessaa ajjeefameera. Akkuma amma jette wanni kun hin baane iteetu ammoo qaamoleen siyaasaa kun keessattuu paartii mormitootallee haa ta'u kaafaa'ollee shaneellee ta'ee warri aktiivistii fiin jedhan kunis waan kana akka malee hargufane. Mirga dhala namaatiif
Fimoo warri kun siyaasa isaanii itti oofachuuf waan kana maaliif argufanime? Akkuma durattuu kaase jarri yeroo ibsisuun bahutti fincila kaasanii mootummaa garagalchuudhaaf yoo namni dhaga'u haa dhabamu malee sadarkaa sanitti baajata baasanii gooftaa isaanii wayyaan irraa birrii fudhatanii informalii hiranii nama waan adda addaa qopheessaniit warra wajjinuu bikoosan ijaare amnestiin waan kana hin beeku dhaabbati guddichi asitti wayyaaneedhaa wajjin wal ta'anii onnoo kana qindeessanii achirratti baafatan. So wanni isaan akkuma wanni kun baheen fireem godhanii waan gaggaarii achi keessa jirullee riifoormii silaa inni dinqisiifatee ka'e hunda akka hin jirre godhanii gara isaanii ta'utti bakka mootummaan yoomiyyuu caalaa har'aa mirga namaa sarbaa jira karaa jedhuun fireem godhanii wanni deemaniif jeequmsa jijjiiramni hin jiru riifoormiin duubatti deebi'ee jira baaburri haaromsaa jijjiiramaa dhaabbatee jira ka jedhu san ittiin mul'isuuf isaan duruu jechaa bahanii boo'aa bahanii iyyaa bahanii so afaan nama biraatiin wannummaan isaan jedhan ajandaa isaanii karaa bira nama biraatiin dubbisuun waan kana uummata biyya keessaas qabachiifachuuf addunyaa irrattis immoo dhagahama argatanii waan silaa abjootan san abjuu guyyaatiin namni silaa odoon gurmaa'een odoo yaada ititaan qabaatiin aangoo hin jiru oo fuudhanis wanni ittiin hojjetan hin jiru. So san abjuu san ittiin dhugoomsuuf kana godhanii jechuudha kasaanii. Bareedaan torbaan darbite kana dhiyeenya kana jechuudha haala amnestiin wal qabatee haala nageenya oromiyaalleen wal qabatee qaamoleen mootummaa jechuudha kominikeeshiniin mootummaa naannoo oromiyaalleen waajirri nageenya oromiyaalleen komishiniin poolisii oromiyaalleen qaamoleen kun ibsa kennaa turanii keessattuu immoo warri dhugaa jallisanii jechuudha poolisoota irra duulaa ban jiranii poolisiin dhimma kana keessa galuun qabu wala balleedhaa turanii ammoo duulli addaa poolisii oromiyaa irratti humna addaa poolisii oromiyaatii fi poolisii oromiyaa irratti duulamaa bahe jechuudha ammallee ittuma jiran duulli kun hin dhaabanne mee dhugumatti maaliif irra duulama poolisii oromiyaa isan galchuu? Durarra hoggamma kominikeeshiniin oromiyaatis ibsa baasu biiroon bulchiinsaaf nageenyaas gaafa ibsa baasu hawaasi waan qabatamaa lafa jiru hin beeka. Qabatamaatti namni mootummaadha moo shanee sodaataa lafa keessa namni nagaan jiraatu jechuudha. Bakka shaneen jirtu keessatti hin beeka jechuudha uummanni. Eenyutu akka malee nama jeesaa eenyutu akka malee nama dararaa hin beeka hawaasi. Of course waan shaneen taate uummanni Oromoo qarqaraa aga qarqaraatitti waan hin beekne hin jiru. Ka xiqqoo burjaaja'uu malu uummata naannoo keenya hin jirree fi uummata biyya alaa kana jiru. So waan amma isaan jedhan san waan am karaa amnestii dhufe kan garanaan ibsi baalaansi godhu ergaan baalaansi godhu ergaan waan san waliin madaalchisu dhugaa lafa kana jiru hanimu gaafa dhufu hin diigama jechuudha kijiba waan ta'eef kijibni hundee waan hin qabneef dhugaa noo maddiidha dubbatame hin danda'u. Kanaaf amma ibsa ba'aa ture hundumarrattu kan biiroo nageenyatis warra ibsa baase akkaataa itti arrabsaa turan akkaataa itti gadi buusaa turan hin beekama jechuudha. Dhugaan isaan jedhan sun asitti dhugaa asitti soba ka jedhu akkasitti odoon ta'in namooma jara sanii xiqqeessuuf yaalamaa ture jechuudha. Kun hundumtuu waanummaan isaan jedhan qofti akka addunyaa kanarratti biyya keessattis alattis akka inni dhagahamu. Dhugaan karaa biraatiin jiru immoo akka hin dhagahamne gochuuf. Poolisii Oromiyaatiin wajjin wal qabatee immoo yaa wanni isaan barbaadan diinni guddaan uummata keenya wayyaaneedha. Wayyaaneen poolisii Oromiyaatii fi jibba guddaadha ka qabu. Jibba guddaa maaliif jibba guddaa qabaa? Gaafa jijjiiramaa san Oromiyaa tana diiguuf liyyuu poolisii abdiilee karaa bahaa Moyaalee irraa qabee aga mi'eessootitti lafa mana dheeratu kana leenjisanii itti hidhanii matarayyeesii hidhanii itti bobbaasan. Humna san jala dhaabbatee ka lole kan silaa karoora wayyaanee gaafa san fashalse poolisii Oromiyaati keessattuu humna addaati. Kana namuu hin beeka. Hundaa olitti immoo wayyaaneen hin beeka. Yeroo san keessa qaama silaa
OPDO keessa taa'ee jijjiiramni dhufuu qaba jedhee fuulduratti bahee karaa tiim lammaa achiin gamanatti as bahee fuulduratti dhufee wekka wayyaanee jalatti hin bullu gooftaan keenya uummata ka jedhe san yeroo san wabiin inni qabu uummanni akkuma jiru ta'ee ka isa eegu ka isa wajjin ture hidhatee odoo silaa qaamni jijjiiramaa kun hin du'in dura du'uuf qophii ka ture ka waan kana tiksaa ture poolisii Oromiyaati jechuudha hin beekama. Qeerroo immoo labsii muddamaa yeroo duraatiin booda qeerroo cabsuudhaaf wanni hin godhamin hin jiru jechuudha. Muka goggogaa liqimsiisaniiru ajjeesaniiru hidhaniiru. Achi booda gaafa jijjiiramni keessaa dhooween jalqabee qeerroo kanarra harka qabee jechuudha poolisiin Oromiyaa. Qeerroo kanarra harka qabee humni addaa gaafa jarri qeerroo rukute akkam rukutte dhee wajjin rukuteera jechuudha. Agaazii hin beekamu kun sirriitti beekamu. So wayyaaneen akka Oromiyaa keessa hin deemne security'n isii Oromiyaa keessa soso'uu akka hin dandeenye milishaa fi qaama nageenyaa Oromiyaatu hidda wayyaanee kute jechuudha Oromiyaa keessa. So akkaataan jijjiiramni itti dhufe hiriira qofa miti. Hiriirri kun akka inni hidda godhatu akka inni humna godhatu ofii uummata dararuu dhiisuu qofa odoo hin ta'in uummata bira dhaabbatee qaama uummata dararuu fi deemu kana lakkii jedhanii irraa ittisa poolisii kana jechuudha. Kanaaf poolisii kana wajjin wayyaaneen diinummaa qabdi. Amma wayyaaneen girrisaa kana fayyadamtee KFO's shanees duraanuu shaneen meeshaa wayyaaneeti hin beekama. Erga wayyaaneen aangorraa buute malee gaafa wayyaaneen aangorra jirtu takkaa shanee waan gooteen argine. Ergasii Oromoo ajjeessa turte. So maaliin warra kanaan waa hojjetti. Akka warri kun waan barbaada waan wayyaaneen barbaadde akka barbaaddetti hin hojjenneef ka dura dhaabbatee ittisaa jiru poolisii Oromiyaati. Addatti immoo humna addaati jechuudha. Humni addaa wabii nageenyaa naannoo kanaa akka ta'e hin beekte jechuudha wayyaaneen. Kanaaf amma humna kana uummataan wal jibbisiisuu maqaa xureessanii uummataan dugdaa garaa godhu barbaadu jechuudha. Ashamaa qaquu barbaadu jechuudha. Akka diigamullee barbaadu keessatti waan adda addaa abaluu goota abaluu akkasii jedhanii akka keessatti kuun gara wannoo godhu akkas barbaadu jechuudha. So nagaa Oromiyaa tana dirree jeequmsaa tolchuudhaaf qaama nagaa isii eegu kan qaama uummata kana bira yoo rakkoon illee dhalate bira dhaabbatuu danda'u kana humna kana dadhabsuun moraalii dadhabsuun keessa isaa diiguun hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kana godhan. Warri kaan aangoo qabattuu jedhanii itti himan. Aangoo inni jedhanii jiru abjuu hin beekamu. Isaan hin beekan kana. Warri garanaa aangoo qabattu jedhanii yoo itti himan dhuguma se'aniitti wajjin boo'u. Wayyaaneen garuu istiraatejikali uummata Oromoo cabsuuf dugda uummata Oromoo cabsuuf kana godhaa jirti kun ifa ta'uu qaba jechuudha namuu biratti. Bareedaadhamee duula kanallee wal qabatee jechuudha poolisii Oromiyaa irratti siruma ala geessuu fi nafxanyaadhaallee jedhaa turaniini dhugumaatti inni guddaan jibbaa taaktikii wayyaaneen laga taate dubbattee jirtaati. Mee maalumaa fi nafxanyaadha jedhan ijoolluma qeerroo kun kala sirrii afaan Amaaraatu hin beekne kana. Suni amma nafxanyaan wanni jedhan kuni qabatamaadhaan hin jiru. Nus walumatti qabatee qaamamma badhaadhina kana keessa jiru yookaan nafxanyaa jala garee yookaan isaanuu nafxanyaa jedhan. Maalinni wanni nafxanyaa jedhamu kuni hawaasa biratti hin jibbama jedhamee waan yaadamuuf nama isaan jala dhaabbatu wooma dibu jechuudha. Har'a yoo isaan deeggarte sirraa kaasu nafxanyummaa ammuma sabboona taate. Yoo immoo xiqqoo waan isaan jedhan irraa gorte yookaan bakka sanitti deebita yookaan immoo diina biraa keessa si buusu jecha dhufuudhanii jechuudha. Malee amma humni addaa dheengadda leenji'ee bahe kun warra kaleessa gaafa wayyaaneen jirtu wayyaaneetti karaa cufee adda kennee hiriyoonni isaanii gariin biraa dhumanii gariin biraa madaanii akkasitti wareegama kaffalee wayyaaneen akka kuftu gahee taphachaa bahe jechuudha ijoolleen kun. Karaa biraatiin warri fagoodhaa iyyaa bahe jara kana yoo moraaliin dhahin yoo moraaliin tuqin jechuun qabsoon teenya jechuun danda'an warri kun abbaa qabsooti waan ta'eef warri amma qawwee qabatee jiru kun kaleessa dhagaadhaan lolaa ture. Har'a immoo mootummaan leenjisee mootummaan naannoo Oromiyaa leenjisee nagaa uummata keessanii eegaa qorra keessa dhaabbadhaa aduu keessa dhaabbadhaa
alaa wanni dhufu jiraannaan irraa qoladhaa. Keessaa wanni jeequ wanni saamu wanni akka girrisaa kun jiraannaan immoo tasgabbeessaa seera qabsiisaa jedhee kallattiitti kenna. So amma qaamni kun isaanii ol moraalii qaba hamilee qaba naannoo kanarratti. Gatii isitti kaffaleera waan kana onneedhaan eega. Gatii itti kaffaleera kaleessa. Kun bakkuma fe'ee bargarii nyaachaa bahe bakkuma fe'ee onnoo jedhee abbaan wanaa jechuu barbaada jechuudha. Warra as keessatti dhiiga kenne warra as keessatti lafee kenne ol natu itti abbaa jechuu barbaada jechuudha. So qaama kana yoo hamilee isaa wannoon tuqin olaantummaa saayikooloojii argachuu hin dandeechu jechuudha. Kanaaf warra kana warra silaa abbaa beeknu warri kun afaan hin beekanii bakka biraatii dhufanii jedhanii cubbuun akkana godhu kun immoo isaanuma galaafata malee jechuun ololummaan isaanii namni kun ijoolleen dhufte kun maatii keessaa baate gandi isaan keessaan bahin hin jiru. Namni ilma isaatiin afaan hin beeku hoggaa afaan hin beeku nama hunda bira ga'a. Ka Gujiidhaa bahee jira, ka Booranaa bahee jira, ka Harargee bahee jira, ka Baalee bahee jira, kan Iluu bahee jira, ka Wallaggaa bahee jira as keessa ka jiru. Namuu hin beeka jara kan. Jarri tun Oromoo miti jettee hoggaa jarrichi irraa gubbaa odeessitu. Namni waan kana dhagahu ilma akka ergate intala akka ergate hin beeka jechuudha. Kun ishuma cabsa malee warruma sobdu tana ishuma galaafata malee waan jara ijoollee abbaa qabsoo tana ijoollee wabii biyyaa wabii nageenya biyyaa tana irratti dhiibbaa inni qabaatu hin jiru. Garuu jarri keessi isaanii haga jaraa akka hin geenye waan beekaniif olaantummaa argachuuf deemu jechuudha. Tole gara xumuraarra geennee jirra jechuudha. Dhiyeenya kana humnoonni kun jechuudha shaneellee ta'ee warra humna girrisaa kanallee ta'ee hiriira yaamaa jiranii fincila yaamaa jiranii fincillee yaamamilleen achi soogidda bishaan ergan ka ta'ellee jira ammallee immoo yoo ilaaltu itti mararra'aa jiran ta'a mee hiriira ka isaan yaaman kana ka achumaan badelle ka amma itti jiranillee mee walumaan qabiiti maal sitti fakkaata? Tokkoffaa amma hiriira waanuma yaamaniif namni hiriira hin ba'u. Isaan amma waanuma isaan qalbii keessatti yaadantu lafarratti jira jedhanii itti fakkaata beek. Akkasii miti. Uummanni bilisummaa akka argate hin beeka lafatti sirriitti beeka. Tokko bakka san jira. Namni kooziin inni itti hiriira ba'u maaltu jira amma? Maal dhabe uummanni kun? Qabatamaatti wanni dhabe jira yaa suni rakkoon qabu ikoonomiin wal qabatee jira. Namni baay'een hojii hin qabne jira. Qaala'insi jireenya hin jira. Hin jira waan akkasii. Saniin gamanatti garuu uummanni kun bilisummaa qaba. Baay'ee kaleessarraa adda fagoo jira. Haalli amma inni itti jiru. Lammaffaa warri amma girrisaa jiru kuni warra amma kaleessa gaafa qabsoo dhokatee mana jala ture. Biyya kana keessa girredhee nama arrabsu naamusa hin qabne kun abbaa qabsoon ture. Warri kaleessa gaafa wayyaanee naamusan adda kennee dhiiga kennee wayyaaneeti karaa cufee waan wayyaaneen ittiin oltee bultu barbadeesse wal ijaaree socho'aa ture sun gariin hojii keessa jira gariin amma humna addaa keessa galeera. Anaaf hin jiru miti. Hundumtuu garuu hojii ofii hojjetaara. Wanni inni barbaade kaleessas abbaa abaluu aangootti baasuu odoon ta'in roorroo gaafa san ture kanuma ukkaamsu sun ka mirga namaa sarbu sun ka kabaja namaa xiqqeessu sun kan abbaa qe'ee irratti saamee yoomsu sun hidda isaa kukkutee uummata kana bilisa baasuu sun ta'ee jira. Ammatti gaafiin qabu jechuudha. Waan diigame san amma deebi'ee ijaaree borutti karoorse biyya tana biyya badhaatu hankaleessarra wayyitu ani dhaloota keenya dhaloota nuun duuba dhufuuf toltu ijaaruudha kaayoon isaa san gochuu jireen bakkaan qateetti itti eeggachaa jira yeroonis gabaabaadha achi keessatti wannoo amma girrisaan hankaleessa wayyaanee fi jooroo xabii ta'e hin beeknan amma maqaa dha'uu dandeenya hanamma handanyaa ta'ee taagaayii ta'e warra nama qabsiisaa ture warra nama hiisisaa ture warra nama garabsiisaa ture jechuun
karaa caasaa keessattiin wannoon ta'in Geetachoo Asaffaa jalatti ijaarame maqaa maqaadhaan tarreessuun hin danda'ama jechuudha. Anamma feesbuukii hin dadhaban. Ankaleessa hoo namni dubbatu hin maraattanii isin ajjeesanii hin dubbatin namaan jecha ture. Hannamnuu gaafa ofii dubbachuu miti. Han dubbii namaatu sodaatu. Han immoo akka amma biyya kana keessa dhufee bokkisu. Kaleessa biyya ollaarra illee bararuu sodaatu. Kaleessa gaafa silaa diinni jiru gaafa wayyaaneen gaafa Geetachoo Asaffaa lafa qabatee jiru. Biyya ollaarra xallaa daandii qilleensa biyya ollaarra bararuu ani sodaatu. Hundatu har'a dhufee asii bokkisa jechuudha. Antu an sodaadhu an jagna akkana maal jedhee fuula guuree bokkisa jechuudha. Akka sodaatu immoo biyyuun beeka. Ittaawwaqal. Of course nama sodaachisuu hin barbaannu. Namni akka sodaanne akka bilisa ta'uu barbaanna. Kunuu jijjiirama. Namni kallattii kanatti dubbii laalutu irra jiraata. Kanuman jechuu barbaadaa jechuudha. Toleme dhugumattuu hiriirallee yeroo yaamanu jeequmsallee yeroo yaaman kana biyyi nagaa qilleensarraa fi feesbuukii fi OMN irra jira jeequmsi. Waan kanarratti wal qabsiiftanii yaada isinii hafillee jiraatee dhaamsa dabarsitulleen jeequmsa akka feesbuukii fi girrisaa fi OMN irra jiru lafti nagaan akka taate nama biyya alaa jiranillee ka biyya keessa jiru silaafuun arga lafarratti. Ka magaalaallee jiru tarii baadiyyaa fi Oromiyaallee nagaa akka taate mee gabaamatti daqiiqaa 5 keessatti yaada siyaafillee jiraate walumaa galatti waan kanallee yaada kenni dhaamsa qabdulleen. Yaanni guddaan waan kaasinatti fakkaata. Jeeqamsaa fi hiriira amma jedhamu kana wajjin wal qabatee akkan duratti jedhe hiriira ba'uun koozii barbaada. Koozii qabatama. Waan karaa nagayaa waan karaa marii hiikkachuu hin dandeenye waan ulfaatan hoo jiraate wanni si dhoowwu hin jiru hin baata. Amma garuu abbaa baluu aangotti baasuuf jecha namni bahee karaa irratti deemsa dimokiraasii deemsa ijaarsa biyyaa kana keessattuu koronaa kana keessa bahee waan kana balleessu hin jiru. Lammaffaa immoo warri amma hiriira yaamu kun akka gaafa kaleessa fagoo dhaabbatanii dubbatan sanii miti. Jechuun namni gariin itti dhiyaate illee dhaqee illee wajjin illee dubbisee harka illee qabee ilaalee jira. Waa warri fakkaatu. Waa warri yaaduus argee jira. Waa jarri waan kaleessa jedhe akka deebi'ee yaadannee quba qabu uummanni kun. Bareera namni guutuun. Argite? Kanaaf amma namni hiriira ba'uu dhabame jechuudha. Duratti wannoo jenne jechuudha. Hiriirri kanaaf hafe. Isaan amma jechuun achirraan wanni meeqa badee wanni meeqa du'e jedhe. Tokko. Kanaa waliigalatti garuu maaliin wanni uummata keenyaan dhaamu? Uummati keenya gaafiin inni qabaachaa ture gaafii gurguddoon 3. Tokko gaafii abbaa biyyummaati. Qabeenya ofiitii irratti abbaa ta'uu, biyya ofiitii irratti abbaa ta'uu, biyya tana keessatti waan isaa malu argachuu abbaa biyyummaati. Isii argatee jira. Wanni jala hanqatee yoo jiraate guuttachaa deema. Gaafiin eenyummaa already deebi'ee jira. Afaan kanaan maa hojjettaa, afaan kanaan maa barattaa, maqaa akkanaa maa baafattaa har'a hin jiru. Itoophiyaanota isaati. Sabaaf sablammoota biraa wajjin walqixa biyya tana keessatti. Of course akka dhaabbata isaatti caalmaanis because akka baay'inaatti dimokiraasii waan ta'eef. Dimokiraasii nama dhufeera. Dimokiraasii nama dhufeera namuu waan fedhe dubbata. Yaada fedhe tarkaanfachiisa. Filachuu hin danda'a abbaa isatti tole. Namuu yaada qabatee yoo itti dhufe yaada qabatee dhufeera naa taa'oo jedhaa filatu. Nama ibidda qabatee itti dhufe qe'ee isaa balleessuu barbaada inni dhaga'uun irra hin jiru jechuudha. So dargaggeessi keenya injifannoo kaleessa gatii itti baasee fide kana. Warri fedhii dhuunfatii fi firii murnaatiin deeman deebisanii jalaa gurguruu barbaadu waan ta'eef ammas dhiiguma isaatiin deebi'anii harkaa balleessuu barbaadu waan ta'eef kana jabeessee eeggachuu qaba. Qaamni nageenyaa keenya keessattuu immoo humni addaa olola gamaa gamanaan deemu kana dhaga'uun irra hin jiru. Naamusa isaa eeggatee qe'ee Oromoo bakka jirutti nageessuutu irra jira. Gaafa kana godhu diisipiliin naamusa eegee kanaate kan uummata jeequ sun seeraan akka seeratti qabuu irra jira. Kabiraa garuu nama nagayaa immoo uummata isaatii kabajee nagaa isaa tiksuutu irra jira. Alarraa waan dhufuus jiraannaan of wareegee akkuma kaleessa gaafa qawwee harkaan qabne bilisummaa uummata kanaa nagaa uummata kanaatiif gatii kanfalaa ture san kallattii saniin
ammas adda durummaadhaan of kennee uummata kana tiksuutu irra jira. Olola abbaan fedhee gamaa gamana inni akkasii kana jedhanii odeessan kana dhaga'uun irra hin jiru. Tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Waan itti bobba'e irraanfachuu irra hin jiru. Akkana jechuun barbaada jechuudha. Tole kanarraaf jenne tanumaan raawwannee fixannee jiraati. Yeroo biraallee qophii biraatiin wanni sorruu yoo jiraate yoo si yaamne akka nu dhufnu addi qabaatii hadhaa fi keessummaa teetee waan waliin turtee waan sortee qulqulleessitee fi guddaa galateeffannaa horii buli galatoo. Ayyee ulfaadha isinillee. Tole kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Nuubiyaa Miidiyaa qophii teen hadhaa qopheeffannee sorree calleessinee qulqulleessinee isin biraan gahaa turree tanumaan hobbaanye qophii biraatiin yeroo biraa walitti deebina hanga sittuu badhaadha kanaan nu tura horaa bulaa deemana.